Ajjechaa moodelii fi injiinar Qananii Addunyaan wal qabatee abbootiin gadaa fi hayyooleen dhimmicha araaraan akka furamu adeemsi baatiiwwan muraasaaf gochaa turan gufachuu dubbatan. Kaadhimaan Qananii artisti Andu'aalam Gosaa ajjechaa isheen shakkamee manni murtii dhimma isaa ilaalaa ture. Andu'aalam waggaa darbe baatii bitootessaa keessa poolisiidhaan erga to'atamee hidhaa ji'a 3 booda baatii waxabajjii keessa dharraa gadhiifameera. Weellisichi sababa abbaan alangaa yeroo kennameefitti himata hin banneef mirga wabii qarshii 50,000 kaffaluun gadhiifamuu abukaatoon isaa yeroo dubbatanii turan. Maatiin Qananii immoo wabiin gadhiifamuu isaatti gammachuu hin qaban ajjechaa isaaf isa himatu. Dhiiga mucaa keenyaas hin argine, dhugaa mucaa keenyaas hin argine, lammaffaadha ajjeesaan jechuudhaan yeroo Andu'aalam wabiin ba'e maatiin Qananii dubbatanii turan. Artist Andu'aalam jalqabuma shamarree Qananiin erga du'uun ishee ibsamee booda du'a ishee keessaa harka akka hin qabne waaqataa ture. Maatiin shamarree kanaa immoo intalli keenya harka namaan malee ofirratti miidhaa dhaqqabsiifte jennee yaadnu jechuun dubbatu. Dhimmichi osoo kanaan jiru abbootiin gadaa fi hayyooleen dhimmicha araaraan xumuruuf socho'uu eegalan. Abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Oolaa dhimma kana baatiiwwan 3 gaaddisa jalatti ilaalaa turan. Dubbiin kun akka sirna gadaa Oromootiin akka ilaalamu akka nuu kennan gaafanne. Qaamni lachuu dubbii kana gadaa Odaa Bultumii fi gadaa Oromoo Tuulamaatiin akka ilaalamu hayyamamaa ta'ee ilaalaa turre. Gaaddisa sadi teenye kanarratti dubbii ijoo gara xumuraatti yoo finnu dubbii dhugaa qabdu erga garree gaaddisa duraa miiccataa fi machaaraatti ilaalaa turre. Gaaddisa arfaffaa cirootti beellamanne. Gaaddisa arfaffaa kanarratti kan shakke abbaan Qananii obbo Addunyaa Waaqoo gaaddisa nurraa jiksee nurraa hafe jechuun dubbatu abbaan gadaa Goobana Oolaa. Kun baatii onkoloolessaa bara 2018 kana keessa ture. Abbaan intalaa erga gaaddisa fee booda gaaddisa lama teenyee jirra jedhu abbaa gadaa Goobanaan. Itti himnaanis hin dhiyaanne jedhan. Yeroo sadaffaaf cirootti akka dhiyaatu itti himamaa ture. Hayyuunis bokkuunis itti himamee dhufu fayyamamuu hin taane. Abbaan Qananii obbo Addunyaa sababni hafaniif gaaffii adeemsaa akkasumas dhugaan intalaa ba'a jedhanii waan hin yaanneef akka fan dubbatu. Manguddoon ciroo deemaa ture. Nuti akka maatiitti quban qabnu nu didee gosa isaa finna jedhan jechuun adeemsa irraa komii kaasu. Obbo Addunyaan Harargeetti balbala malee gosa hin beekan jechuun dubbatu. Beellama gaafa kibxataallee hin beeknuu hin deemnes jedhan. Nuti hin deemne gumaa fudhadhaa jedhan. Gumaa maaliif fudhanna? Yoo ajjeesira jedhee kallattiin fuuldura ba'aa koottaa. Yoo ajjeesne ta'e gumaa kan maalii nu kaffala jenne. Ammas immoo gumaa namni fudhatu akkas miti. Ilmi abaluu intala baluu na harkatti badee darga jedhee himatee booda. Hin ajjeesne nan kakadha jechaa gumaa nan kaffalaan waan waliin hin deemne. Dhugaan jiru kan akkasitti fudhanne jedhan. Akka hayyuuleen jedhanitti sirna kakuuf Andu'aalam obboleettiin akkasumas hojjettuun achi turte. Gaafa dhugaan ba'uuf jedhu gaaddisni nu harkaa jige kan jedhan abbaan gadaa Goobana Oolaa. Dubbiin kun baraa fi gadaan hiikatti jechuun yoo maatiin intalaa gaafanii gara sirna gadaatti dhufan akka ilaalamu himu. Abbaan intalaa akka intalli kun nama kana waliin jiraatte, akka intala kana nama kanaa kenne, akka imaanaan kunis biratti badee himata. Kan himatu immoo obbo Addunyaa miti, fira isaati jedhan. Intalli kiyya kan duute sababii isaati jedhanii dubbataniis turan jedhan. Andu'aalam immoo harka kiyya miti, ofiif darbamte malee an hin darbine jechuu hima. Andu'aalam gara miinuu akka dhugaan isaa baatu kan dubbate jireenya dhirsaa fi niitii keessatti waan keessa turanillee waan keessa qaxxaamuranillee ibsataa ture jedhan. Obbo Addunyaan abbootiin gadaa fi hayyuun dhugaa barbaannee araara buusna jedhanii fan simachuu himu. Ergasii waan kanarra deebi'aatti qulqulleessaa jenneen yeroo qulqulleessinu hin ajjeesne dhiigni immoo nurra jira kan jedhu kaasan jedhu. Dhiigni nurra jira garuu hin ajjeesne jechuun maal jechuudha? Hin ajjeesne yoo ta'e irbuun maaliif barbaachise? Erga irbuun guyyaan qabamee booda maatiin illee irratti waliif hin galle. Waan qulqullaa'u qabu immoo tokko lama jennetti himneerra. Hin ajjeesne yoo jedhe eenyu kan fuula ishee akkana godhe jechuun itti himuu dubbatu. Isaan akka Qananiin qofaa jirtutti kan itti himan jechuunis himatu. Dabaluunis guyyaa isheen duute mana keessa maatiin akka turan isa qofa shakkamaa jedhanii qabachuun rakkoo akka ta'e akkasumas yoo duutu fuulli fayyaa qaba duuba kana madaa xiqqoo qaba malee jechuun itti himuu dubbatu. Aga fuulli ishee akkana ta'e kan eenyu akka reebaa ture eenyu rasaasatti dhukaase akka ture erga adda ba'eetii irbuu seenuun barbaachisa malee hin ajjeesne jechuun irbuu gama tokkoon immoo dhiigni nurra jira jecha wal dha'utu jira. Kun hanga qulqullaa'utti guyyaan beellamaa sun darbuu qaba yaada jedhu kaasan obbo Addunyaan. Kana eeruun of ajjeestee waan hin fakkaannedha jechuun abbootii gadaa fi hayyuuleen akka qoratan gaafatu. Yoo ajjeesira ta'e guyyaa qabaatii wal arguu dandeenya. Hin ajjeesne jennaan adda galuudha nuti rabbitti kennanne jenne jedhu obbo Addunyaan.
Andu'aalamiin erga hidhaatii ba'ee ijaanuu arginee beeknu kan jedhan obbo Addunyaan qabeenya ishee isa bira jiru seeraan deebisuu qaba jechuunis gaafatu. Qabeenya ishee illee yoo fudhate yoo dhugaa ishee nutti hime waan guddaa ture. Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa, Ayyuulee fi abbootiin Gadaa Tuulamaa fi Odaa Bultuum bakka dhugaan jirtu argee jira, garuu eenyu dhugaa fudhatu jedhu. Yoo abbaan dhugaa dhufe abbaa dhugaatiin ba'a malee qilleensaan hin ba'u. Argamtee hima malee eessatti eenyu irratti akka argamte gaaddisni hirbuu qaba. Hirbuu namaa dabarsee osoo gara araaraatti hin dhufiin osoo abbaan dhugaa fudhatu hin argamiin hin kennitu namaafu. Hirbuudha kun jedhu. Abbaan Gadaa qaamoleen lamaan kan shakkee fi shakkame bakka argamanitti dhugaa argame jedhamee akka dubbatamu himu. Wanti sirni Gadaa Oromoo hin furre hin jiru. Oolee bulee ni furama kan jedhu abdii qabna jedhu. Ilmi Oromoo martuu abbaa Gadaatiif qexa. Ilmi Oromoo martuu Gadaa Oromootiif qexa. Namni cubbuun mana ofiitti hin galu. Hayyoonis cubbuun mana ofiitti hin galu. Gadaanis cubbuun mana ofiitti hin galtu jechuun dhimma shakkamaa fi shakkee loogii malee jaarsa akka ilaalaa ture himan. Andu'aalam mirgi wabii eegameefiiti kan mana hidhaatii ba'e. Dhimmi isaa ammayyuu mana murtiitti qabamee jira. Sirna awwaalcha ishee irratti akka ibsametti Qananiin umurii 25tti boqotte. Aanaa Daaroo Labuu magaalaa Miicataatti kan dhalatte Qananiin ijoollummaa irraa eegaltee barumsaan cimtuu ta'uu seenaa ishee irratti himameera. Barnoota sadarkaa lammaffaaf qabxii olaanaan xumurtee Yuunivarsiitii Arbaa Mincitti muummee haayidrooliikii fi waatar injinaringiin akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2011 eebbifamte. Achii booda biiroo bishaanii fi enerjii Oromiyaa hojjechaa turuun ishee ibsameera. Ergasii garuu moodela akkasumas beeksisaa fi bohaartii garaagaraa keessatti hirmaachuun beekamti. Keessumaa miidiyaa hawaasummaa irratti uffata aadaa Oromoo miidhagdee mul'atti. Abbaan ishee obbo Addunyaan isheen maatii ishee ijaartee barumsa isheetti fuftee of dandeessee hanga kaampaanii hundeessutti akka karoorsite dubbatu. Gabaabumatti nama mala gaarii qabdu, nama maatii kabajuu fi nama fira kabachuudha jedhu. Waan jaalatanii hordoftaniif galatoomaa. Giddoo Baayogiraafiidha.